بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين يا رب اللهم الحمد أخاءنا ويسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب أجزت طبيب فداونا وفسد الضمان فنجنا وضعفت هيلتنا فكونا أما بعد بلوانكي جالتهم فيك بجمو إن شاء الله تعالى هردفتون ميديا كنا بارك ميديا هردفتن بكم وجرتن مرتو ألاف كيستس نجيني كين سنتها إن شاء الله تعالى كما قاف دراه بس متدري تقول إلا لا إن اسمع لجنان متدري حال هربي كنا كيستو مني نانو جموجيا كيسان سامني كنا مني بالي فورنا حال همتا كيسجرا حال ألفاتا كيسجرا namni hunduu gahee isaa danda'u ka qabeenya qabu qabeenyaan ka qabeenya hin qabne ammoo du'aa'iidhaan bira dhaabbatuun barbaachisaa. Obboleewwan kiyya nabiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhan mu'minni akka qaam tokkooti yookiin akka ijaaruma tokkooti gariin garii jabeessaa jedhanii. Kanaaf insha Allahu ta'aalaa har'a ummata sanii du'aa'ii akka kadhan isin yaadachiisuuf kanumaa wal qabsiisee fadlii du'aa'ii hin qabu darajaa du'aa'ii hin qabu إن شاء الله تعالى واي أمة أسندرا أمة سلفا في أكسمس أمة عبادة ربي ور أسندرا دبرا فكين يقطون جباب سنيك ولي هذا الشيء لتاب بلوانكي سنكيس ربي كنا سبحانه وتعالى سآتك مهنك أتم سآتك مؤتهجمام نمني سآكم قال ربي تهين هجم بلوانكي سآتي نمني رب الراقو فنجر رب الردرو فنجر قالوا أمو ربي جزي فياك أبان جزي نجاك أبان usun hiyyoom usun dhibeen naman dhaqqam usun balaan tokko biyyattiin buune gara isaa beekamutu barbaachisa. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ta'arraf ilallah fi rakaa ya'rifika fi shidda gara rabbiitti beekami yeroo bal'inna qabdu yeroo bal'inna gizee qabeenya qabdu usun hiyyummaan sittin dhufin usun fayyaa qabdu usun dhibeen sittin dhufin gara rabbiitti beekami nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf obboleewwan kiyya ummanni olii gadi miidhamaaru kun nu hundarraa haqa qaba kulli keenyarraa haqa qaba garuu ammoo rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa hin dhaga'a. Rabbiin waan ummataa ta'e tokko waan biyyaa ta'e tokko biyyattiin jijjiiratu rabbiin inna allaha gafuurur rahiim rabbi nama araarama waan namni dalage cubbuu namni dalage yoo gara isaa deeban yoo toobatanii gara rabbiitti deeban rabbi nama araarama. Yoo toobaa qulqulluu toobaa silaa shari'aan jirtu san deebinee seera du'aa'iidhaa guuttannee ofiifis ummata kanaa kadhanne rabbiin nu awwaata. Ba'diin ulamaa'a seerri du'aa'iidhaa ga 24 jedhan insha Allahu ta'aalaa kun yoo bade hir'inni argamuu ni mala. Kanaaf haga dandeenneen seera kana guuttannee ummata keenya bahaadhiyaatti miidhamaaran kanaaf obboleewwan kiyya du'aa'ii haa kadhannu. Rabbiin isuma ummata asii duraati awwaate rabbiin isa abbaa keenya Aadam irraa jalqabee abbaan keenya Aadam dogoggora dalage jannata keessatti shayxaanaa jedhee tole jedhee fudhatee dogoggora dalage akira dogoggora san rabbi akkitti dhaqqabe yaa rabbi na dhaqqabe jedhee rabbiin kadhate anin dogoggore jedhee an ammallee nama dogoggore jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalaa awwaate. Ammas anbiyaa hedduu nabiyyoota hedduu warra hammana jennee dubbannee hin dandeenye fakkeenyaaf akka nabiyyallaa Nuh akka nabiyyallaa Muusaa warra cinqaa keessatti rabbi kadhatee fakkeenyaaf nabiyyallaa Muusaan alayhi salaam cinqamaa ture rakkataa ture yaa rabbi na dhaqqabe jedhaa ture. Gaafa fir'aawnaan harkaa bahee banii Israa'el gabrummaa jalaa baasee jalaa baqatu halkan ka'ee jalaa baqate nabiyyallaa Muusaan fir'aawn usuu namni hamne namni kumaatamaan faana yaa'ee gizee isaan bishaan baharaa guddicha achi dhiyaatanitti gizee muddamee namni hunduu homaa bakka saniin jiru namni itti iyyatan tokkollee kan jirre mootiin beekamaan ani rabbi jedhee biyya kanatti mootiin akkas zamana san kan jirre biyya Ijibtii kanatti ardii Misraa kanatti mootiin jallataan beekamaa sun gaafa qabate Muusaan rabbii isaatti iyyee yaa rabbi isin na dhaqqabi jedhee yaa rabbi bakka kanaan naa birmadhu jedheeti rabbii isaa kadhatee rabbiin faraja guddaa waan guddaa bal'ina guddaa banii Israa'el gama bilisummaan jiraatu gama kallattii akkamitti rabbiin bishaan karaa itti godhee bishaan baharaa har'a nu arginu kun
bishaan baraa gurguddaa muhaal fakkaatu kan kawaan danda'amu ammallee hin fakkaanne kana rabbiin karaa gurguddaa karaa gaariitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala addaan baasee galaanni guddaa reefuma karaa ta'e rabbiin ummata san najaa baase obboleewwan kee rabbiin keenya kan har'aa kunis isuma gaafasiiti rabbiin keenya kan Muusaas najaa baasuun isuma gaafasiiti ammas mee seenaa tokko haa kaaf nabiyallaa Iisaan alayhi salaam kan har'a biyyi Yesuus jettuun kuni cinqamaa ture kallattii Yahudaatti inni gara Yahudaatti ergame gaafa biyya achitti ergamu cinqaa turan akira ofii nabiyallaa Iisaa ajjeesuuf erga guyyaa tokko walii galanii erga guyyaa tokko sila ajjeesuuf muratanii baanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhaqqabee najaa baase gara samiitti fudhate jibriiliin itti ergee obboleewwan kee kanaaf rabbiin isuma gaafsan jara kanaa awwaati isuma gaafsan ummata kanaa dhagayetu yoo gara isaa deebine yoo gara rabbiitti beekamne yoo gara rabbii achi hayaanu taane rabbi isuma ummata ambiyootaa kana jalaa dhagayetu nu jalaa dhaga obboleewwan kee nabi rabbi alayhi salatu wassalaam ho waan kana keessa cinqaan isaa mudateera rasuuluma keen guddaa ashrafal khalq caalaa uumamaadha caalaa waan uumame maraa ta'e nabiin keenya alayhi salatu wassalaam mokkortii baay'ee mokkuraman garuu kanuma keessatti mokkoramuu waliin cinqamuu waliin waan barbaadan ta'uu waliin rabbii isaanii kadhatanii yaa rabbi naa tumsi jedhanii yaa rabbi kiyya jedhanii rasuuli rabbii kadhatanii rabbi irraa argatan obboleewwan kiyya nuti isa akkamittiin arganne kana qofaayyuu miti ummata Qureeshaa warra rasuula rabbii rakkisee warra silaa haga rabbiin hin halaakna malaaktichi rabbi irraa itti dhufee ummata kana balleessinuu jedheen takka lakki rabbuma kiyya kadhee fi ummanni kiyya kun akka qajeelan godha jedhe rabbii warra Qureeshaa ummata mata jabeeyyii ummata san asallamsiisee qajeelte rakkoo biyyan nu galte kana kaasuun dadhabu obboleewwan kiyya rakkoo biyya nu seente kan rakkoo hamaa nu mudate kana rabbiin kaasuun hin dadhabu rabbiin isuma Sa'ad ibn Abi Waqqaas fa'aa awwaate Sa'ad ibn Abi Waqqaas taariika keessatti mustajaabu da'waa jedhamee warra beekamu warra du'aayin isaanii akkaan warra jalaa awwaatu Sa'ad ibn Abi Waqqaas nama guddaa nama rabbiin jalaa dhagamu nama rabbiin ammallee daddafa jalaa awwaatuudha Sa'ad ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa ardaa nutis ummatu san irraa bakka buune rabbiin isuma ummata sanii awwaate rabbiin isuma jara sanii awwaatetu hadha nu awwaate Sa'ad ibn Abi Waqqaas taariikni tokko tokko akka barreessutti gaafa lola qaadisiyyaadha lola guddaa taariika islaamaa keessa beekamu lola zamana khaliifaa Umar radiyallahu anhu wa ardaa bara Umar jiru keessatti gaafa lola qaadisiyyaa ardii Awurooppaa kana ummata har'a biyya har'a Iiraan jedhamtee beekamtu kana akkasuma cinaa biyya Turkii kana gaafa inni asii waraanaaf itti ergu waraana saniin kadeebe Sa'ad ibn Abi Waqqaas gaafsan keessatti obboleewwan kiyya taariika wayii ka kitaabni tokko tokko irraa barreessu ka kitaabni garii irraa dubbatutu jira Sa'adiin kun deemee jedhe yoo inni ardii biyya duuluuf deemu kana jala dhiyaatu waraanni achi dhiyaatee biyya kana jala dhiyaatee bule gisee bulanii fardi inni yaabbatee Madiina irraa ka'e masaafaa dheeraa erga deemanii fardi isaa galgala kana ruuhiin keessaa baatee galgala kana du'e obboleewwan kiyya galgala duunaan waan jedhe Sa'ad dhiirti namni yoo rabbi bira beekame namni yoo jidduun isaatiif jidduun rabbii nagataati rabbiin quuxessa waa irraa argata rabbiin gaafata waan gaafata irraa argatuu danda'a obboleewwan kiyya Sa'ad ibn Abi Waqqaas fardi isaa du'ee fardi isaa ammallee duunaan waan jedhe yaa Allah yookiin farda kana farda du'e kana kaase yookiin waraana kana guuree ummata kana akkana guuree fidee gara Madiinaa dachaasaa jedhe Sa'ad ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa ardaa yookiin farda du'e kana ruuhii itti godhe dhiirti rabbii namni rabbiin quuxessuu keessatti yoo rabbi biraa waa qabaate yoo rabbi biraa jazaa wayii qabaate rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa laalee waa baay'ee namaa dalaga Sa'ad ibn Abi Waqqaas akira waan dalaga sahaabaan rifatanii ummanni gurguddaan ka waliin deeme warri waliin bakka san dhaqe warri bakka bootaa san waliin deeme rakkatee itti ulfaatee dubbiin kun yaa Sa'ad yoo barbaaddes farda keennaan duun farda keenna sii kenninaa farda keennaan jihaada deemedhani waan jedhe Sa'ad khalluu beynii wa beyna Allah jidduu kiyyaa fi jidduu rabbii qullaa godha homa jidduu kiyyaa fi jidduu rabbiin seenina dhiisa jedhee lolee ummata sahaabaa ofirraa deebisee booda jedhe sahaabtichi taariika kana irraa barreesse yoo xiqqoo akkana turru jedhe faxxaraba alfaras fardi hollatee ruuhiin itti deebi'e ol ka'e Sa'ad ibn Abi Waqqaas farda saniin duula deemee biyya qaadisiyyaadha biyya islaamaa godhee galee obboleewwan kiyya kanaaf rabbiin isuma gaafsan isa kana jalaa dhagaye
قالوا سير ربين شرون ربين نجلا أجاوني سير ربين نجلا أجاوني سير دعائن كأنك إبلاموني جلك أبا ربي فبلون واجبكين كر ربي ديبو درك أمن رجل أبليوانكي ربي يون تديبين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ربين وان اسميت انججيرا وجاء ربين حق سوان أخبرا قربا إتجي ديمتني قربا إتك أنني ربي وان انتاني حق سنججير تانيتي انججيرا وجاء ربين أبليوانكي حتى نتبني بيا كانت ديني نمان كبجم نمني ولين سالفت ولين كبج نمني قلقلاو باي صداتا قلا والأجيس والسام ظلم جرا أبليوانكي يا بيا كان وان تيف أمتكين كسبب أبوكين ناتف بهادي أمي أمارو كان دعائي قدوفين نور هاجرات أبليوانكي أمانات بكا كاميتو دعائي برباچسا دعائي أمة غرغدا أمة صحابة أمة أنبياء كربين جلال أجي نجلال لغهون إسا بكمال كناف أبليوانكي أندي كيسان أمة كنرد أمة كيسانو بالي في بورا الرد ماجر كدن ديتن كبينيان كبريك أبدن بريدان كربي كيسان إدياتن كان الكام صلاتن دعائن إسلاما نبي عليه الصلاة والسلام دعائن ورانا إسلامات جدًا وان إسلام إتين والبرد آبات وان إسلام إتي والبرد آبات إتي والغرغار وان تأفي أمتكينا برد آبات دا أمتكينا كبهادي أتي ميت أمارو خنا دعائن لغدا إسنين جدا ورّا أمتكينا كبهادي هم ميت أمارو خنا ربي ميت داسا إرها كاسون أمتا ددفي ربي روبان نهار أكبو هندكينا أمس باتي رمضان باتي أسديماتو تنانس ربي نهاga إسنين جدا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى فيديو التآنن كتا التآنن ولد ديبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.